Sicini mo kasi wala na. Ganun man na cungkursa karofa ko dito. Kottu jabaadho tipo motora kabadhu naagameera wallahi. Bakit kanala pa dyan? Ara. Kanala kuma. Oi, oi. Inja tingirti wabi. Sana daddarbatte fa. Me wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah. Sin akkam jirtu fayyaadha jajjabaattu sinin jedha hordoftoota keenya. Warreen koomentii jalatti illee na deeggartanii jettanu baay'ee galatoomaa. Akkuma kaleessaa argitan abdiin Piraankiin irratti hojjetee ture. Piraankichis immoo argitaniittu baay'ee tokko bakka akkuma argitan sana piraankichi anillee piraankiin seenee waanuma inni dhugaa aaree dallanee bakka jijjiiramee wayinatti fakkaatee namni tokko hin jijjiirama. Abbaa manaa kootillee amala akkanaan qabu alhamdulillah. Kanaan hordoftoota keenya hadha maaliin dhuftanaa jechuun keessan hin oolu. Akkuma isin kaleessa jettan dubartiin ulfaan daddarbatamtu maalodha jettanii dubbataa turtanii. Inni immoo ganama baay'ee hin galle nan fanaan jedhee garuu natti dawalee ture sila. Hojjedha jedhee kan gidduutti immoo yaada tokko addeen ture. Amma itti dawaleen na dhukkubaadha gadi isatti na daddarbattee akkas gadi na waraanaa gadi na cunqursa minaamin jedhee itti dubbadha. Waan inni jedhu yaada isaa waan inni rifachuu isaa dhiisuu isaa walumaan ilaalla isiniin jedha hordoftoota keenya. Kanaaf isin immoo subscribe naa godhaa, laayikii nu godhaa, yaada keessan illee komentii jalatti nu maxxansaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Akkuma argitan kun bidiluusii fudhadhee dhufeera. Bishaan isa jira, bishaan bicuutii ofitti hin coobsaa waan akka bishaan irraa ba'an jedhaanii yeroo inni dhufu jechuudha. Rifachuu dhiisuu isaa oolumaan ilaalla. Laayikii hin dagatinaa, yaada keessan immoo komentii jalatti maxxansuu dhiisina. Amma miskoolatti godhaa. Amma miskoolatti godhee sekolah itti godha. Silkii kana keessa illee chaarjiin wanti naan qabu kaardiin qabu. Yeroo inni dawwalu na dhukkubaara jabaadhu kottuu marfee nageessi isatti kaleessa daddarbatteef akkas na godha jedheetaan amma kaameraa nan dhoskadhaa. Kan jiran woo sekolah kan kun argannu ta'e hin beeku. Kanaan hordoftoota keenya warreen jajjabeessaa jirtan immoo galatoomaa. Sekolli kan koo gadeeraa fi amma hin dawwala. Dawwaluuka yaa Rabbi. Ture waan inni jedhu waan ilaalarre dhiirri baay'ee dhiirri rifatu jechuun inni immoo akka alhamdulillah akka dhiira tokko miti. Aloo. Assalamu alaikum. Dirta baby. Nagada alhamdulillah. Sabad dia. Ma wallahi ana da bayan kubara. Masa wallahi gara hango keessa gadina waraana. Maan beekan tasa bakka wakkaan jiru keslaatiin nan ciisa. Wallahi. Boodi maka amma mana qabe bobo kasaatii makan. Sicini mo kasi wala na.
Gadu mana cunqursaa karaa ofaa kootiitti. Waan diimattee jechuun Kottu jabaaddooti booma tola qabaddu naagameera wallaahi. bakka kanaan fayyadamu sirbuudha ammoo waan qorii jiru jira. Danuu na dhukkubaara. Kanaafuma inni fayyadamaa bakka jira qorii. Matoora qabaddu kottu matooraan bakka tu dhufta. Baba. Baba Baba. Cufateera. Wallahi. Kanaan yoo hordoftoota keenyaa nan dhufa jedhee kadhaqee yaashan si wamaarte kayaashee bira deema. Kanaan yoo hordoftoota keenyaa nan dhufa jedhee yeroo baabaan koo bara jalaa ban ishee kanaan nan dhufa jedhee waan inni jedhu kaa yeroo dhufu waan inni jedhu walumaan ilaallaa hordu bishaan xiqqoosii. Bishaan itti naqa. No. Koi. Kun bishaan itti naqee waan akka bishaaniin irraa ba'an jedhanii. Lubbu saabet maal inni? Maal ta'a? Wallaahi eessa kee danaa dhukkuumaa? Garaa koo akkamsi godha sila nagaa si biraan deemnee qoyan? Na cunqursaa? Hin kuftee? Waan amma waa ulfaataa ol fuutee jiruun kee gaajjoodha waa ulfaataa tokko tokko hin fuudhiisii hin jenneen. Ciisaan oolee? Guyyaa guutummaa ganama mana ba'ee ima ciisaa ooltee? Wallaahi? Maal? Garaa ciniinnaadha moo isa waa biraatti akkam silaasaa waa ulfaataa ol fuutee akkasii godhaa bara? Ana dhukkuba wayyoo mijattiin jirti wafi? Isaati karaa isaa daddarbatteeffa. Mee wallaahi jedhi wayyoo salphaadhee egaa darbanaan ta'uu silaansa ani koo isa taphaatti dasi darbadhe mana kooma isa gara beekannoo wayi miti bar. Esti akkam si godha ciniinaa nama qofaa? Bishaanii? Bishaan maali? Sambaa bishaan immoo. Si hunneessaa moo? Mimi ol ka'i. Akkam? Keen inshaallah. Dhugaamoo? Maanoo beekaasin darbanne lubbuu waan isa taphannu intina akka firaankiisi godhe malee amma sabii dubbii fide jechuudha. Kaayi ka deeme mana yaasi keessi marambaramta. Kaatti ilaalu maal rakkoodha egaa bishaan wayii sirraa ta'e. Ol ka'i isti. Maaliin jettee fooxaa marattee ciifta ganaan daawwattu qoo isaatii makasii jalqabe. Abboo. Ganammoo yerootti baatu baay'ee nagaa miti yaa. Maalatti nimtu lafsa amma isaatiin meeqa beektaa isaa kudha tokko wayiitti bara lafti. Sakkaan hunda sirku baalamaa fi ifaan yeroo natti nimtu gara waltee. Bishaan akkamii? Bishaan irraa ba'a. Wii. Gadina cunqursaa. Isti waan akkam sirraa ba'a natti agarsiisa. Natti agarsiisa waan akkamii jettee mara mormuu qabda akkaatii wal dhiisuun hin ta'u aldiin akkanaan jiru. Maal sitti agarsiisa ree uffata baafadhe sitti agarsiisa. Maal rakkoo qaba baabana keessatti bara. Maayoo baabana akkoo taate uffatan baasaa ree. Lakkii hin dhiiftaa. Jecha achumatti natti agarsiisa uumama sirraa ba'a natti agarsiisa. Kuna uffata koo duddubeetti babbaye kun argaa hin jirtu. Unnoodha kaakuun. Unnoo maanne. Amma bakka yoo yeroo sirku baay'ee jiraate yoo hin kiniinii wayii sii kenna. Kiniinii tokko jira kanneen waraansaa. Kiniinii ta'u. Yeroo meeqan sitti maan kiniinii. Kiniinii waraansaa tokko jira kanan nama dura liqimsee. Nooti kan keettisitu iyyuu akkasuma godhe.
yaa giifti koo amma sakaan dhiisiitii sinna darbate minaan dhiisi an piraankiidha ammas ila dhaggeeffadhu amma tun kaayidoof toora bira deemne jechuudha dhaggeeffadhu isaan na darbatee jennaan dhukkube kan jennu nan jedha situ na darbate kaneessa haluma sana na dhukkubeera ani hin beeku maaloo danuu sin darbanne rabbiin amma isa bulee nama dhukkubaa situ na dhukkubaa bulee barnaan hin bimachuun dide kai baqa ammaa fi si geessa kai sila maan na darbatte ati ana kanan seene kan dubbisaati maatan beeka amma dawwale tamma toora waamaa qaba kin qalliidhaati dawwale ma toora waamaa Saatii meeqa? kaalil mama maal taate Saatii meeqa? mama maal taate dhukkubaa mama ati nagarree maamnatti hin dawwaltu lasiin dhukkubsat Gizee sana mana hin jiraan ko. mana hin dhukkubsattu moo maamnatti hin dawwaltan ure Mama maatti dawwaluu didde. ቆይ ባም ባጃጂ ወይ ዋሜተን ገበኝ ባጃጂ ካራ ላይ ልፈቺ እሺ ማክ ስልኪን ጋር ያጆት hanjiሩ ገበኝ ካራ ባጃጂ ላይ ዱፈ ሲጌተሺ እሺ ወልጀሪ ታይካ ተንድራ ማን ኩ ባጅራ ኩ ባጅ Echi bajaajii keessine wajjin keessa kaa'ee wajjin teenyee ይሪስ ዲቤዚ ሞይስ ይሉ ኩ ባጅራ በማ ኢላሜ ገበይተን ባጃጂ ላይ በቃ ነርፈቺሲን ጋራቢ ዲ ለሙስን ደርበዱ በቃ ለሙስን ደርበዱ ጫዋታ ኮንታቱት ያማ ቀልዲን ቀልዲዳቲ ገበይተን ካይኑን ሞ ገበይተን ባጃጂ ካራ ላይ ልፈቺ እሺ ታከማት ነው Subkiti. Bajaajii adhufuuti. Baba. mama dhukkubara marfee geessina malee sobdanaan jedhin lafaa dhikeetti beekadhu Mama dhukkubaadhaan na fayyadu. hordoftoota keenya muxaq gurbaddeen kun na fokkisiisaa jirti. Arbira jijji. akkamitti jirtu እንዴ እናማቴ ፋራ ቆይ ባጃጂ ቆይ ባጃጂ ዋና ባጃጂ ተቆልፋ ጅራ አባያና ፍቴ Qoy mee mama dhukkubaara. Baba jabaa ugaa bajaajii waamna. kai la kana maka nuti kai mana yala deena kai kai kan nan darbatin ka kasari ish mata ko kabela kasi ya rabban ka ute jo nan daya ish shurketa koi ka don si fai sara di homo kana ka do yana ka do ti kana natti kai ka karido gadi basi natti kai kana bu dage mo yella dan ka do kai baka dole berata fadin ba fatamu malakam kaish Intalaan ka kuno babiin intufamati. Hinjifin baka kai ka ang ganda ang duro lama jaalachuun hin jiru jolka ila amma hin darbattee chuuf ammas kai ishi na bado kana na ang kana ka dan duro na jibbisiisana After na bado ishi kaish naguri ka Ilamay. ammoo dandeettiin baadhu ammoo kufsi fuudheen kufa ol kai Ano natin gui? Ukti ako ma. Kaliti po tama niya. Naan rubuan wallahi dandawa wala bode kawadin din Jamaa kada kawal fata ba. naguri ka Ba ku fumo we. wala bode ka Oh, wallahi inte larta. dalgatti wala bode Dalgatti? Duri wala simpune namar si fuda dalgatti. Gato mo ya gato. wala bode mutako Tayo ka. Ta. Wallahi maga wata kon sajo wo. Ishul ke wajaka baka ni matano kusini. sabar bade ati Ishul ke wajaka. kai
Kai kan mal kai. Kado pada kan mana guys. Kai bakas kai. Nah kana kana kun huti kai. Kape. Na pudi ganne guys. Wal kai ba. Ayo. Mila kana mo sin darbat lagi tu sita bala kai. Darbat dong, kasi kalesa na darbat din mo siya ang para sa Ish wal kai sin darbat ulang sin darbat wal kai. Wal kai ka. Wallahi la Fransi arkisa wi demo. Marfin aku berbadu. Ini berbadu. Nabadu nagis. Ada si bada dan dia si bada sandenda. Nabadu nagis. Laki bo. Oh, nama lu bulan mana ni bada. Sama kalding dah. Waya ka hatu di kandem na. Yo mo si isa tak nak di saja. Nef ne. Ini si baka. Yo kai baja ni ba kai jira kai. Engkau tu? Koto. Ha. Mai. Thai. Anak yang kesana banyak juga film kayak yang game ni. Salang. Kalau dah Thai. Demo. Mai. Kau ni sini. Cih, canda. Perangki nak kenapa ni kau? Gua bing kalau dah tak. Dia bisa di nekun. Bisa ni? Bisa hudut nak katina sobar tar. Mana betul tak kayaknya? Orang tu tak kayaknya perangki ke gua dah. Apa kata? Berarti tak boleh pak. Bayi asal kenapa ini? Wala. Kota tak. Perangki untuk kau ni, untuk beranjuru. Nangkor rahasia. Orang tu tak kayaknya. Kakak nama bayangkan leh kono amma wide kopi kam koti. Maa sila gala nanggalau maa cingkan sini kan udah malamat dia kan udah sosok dapat. Galung kau ini dulu masuk dapat. Kuna kahit perangki god gasai jarti pakat de kana mara fao de te kuna fokif tu tay didelipsi kesa cisa ole. Gua bayar nama sita bayi. Alhamdulillah macam kau anta tu insyaallah. Gua harus bayar refund dia. Sati mana beta kali sana dar berarti ni je tu. Berangkat dari seluruh ujian itu ini nomor hidung komenti beresani. Gari miti mana menjadi apa? Saya ada beta. Oh iya. Bajaji kufi. Oh iya. Kau tu je. Kau apa itu? Berangkat rata kau ni bete? Masuk air nanti untuk semua. Sobat jatuh. Sobat itu ada keke si betan jadi ni. Sobat jatuh warna ini sih nak kerja. Keki nambi tu. Tayar mas. Si hom betan. Beta mungkin ada. Masuk warna sobat jatuh. Nagar gara perangki noci tim tu. Amma na beti ka. Nai meo di ba. Mam, beri na keniti. Kau bode si bina kau kau. Tayar. Kenya nasum ni kana. Kau tu sedang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato kita Kuna stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato kita kenya lagi gora. Like goda. Lagi gora. Amma juga harap di kan udah mana kini fatah tu kau. Perangki mama roti lagi goda Fili. Perangki mama roti lagi gora. Iya. Kalau dah tu. Kasih dia ada kali dia je nam kali dia perangki bone. Nduk Perangki kanai kenya yo nisin aja be. Nduk kanai. Mana sih tu bakal like nu goda ya ada kesam komiti Or badan kau ini. Bapa ini bahasa kau refat di bakan. Kali sebelum nam biar beres oleh beta gari miti. Bakan nang kami nama. Wallah iham nak kanan tahu. Iham nak kanan tahu. Karena ni orang tu tak kenya. Lama tigaru perangki rojeta wali gadami kana moto garabe kana jeta mana kana nama rifatti fame ofitti non fin asifa mushi kana nya Rifateta. ma fer rifanni Ek baja jara beri kafali kot. garabe maka sara baja Amache rifen. beri ka sara baja di kana Bye. kana Oke, semua sekali kafali. Ciao.